Jirra jirtu hordoftoota madda walaabuutu hordoftan hundi keessanuu nageenya kiyya kan jaalala kan gammachuu bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u. Haras viidiyoo biraatiin akkuma baratame qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoo baay'ee namatti tolu tokko kan isinii qabadhee dhiyaadhee jiru. Namoonni channel kiyya faara dhuftan yoo viidiyoo kanatti darbuun dura channel kiyya subscribe godhuu hin dagatina. Madda walaabuutu barnootawwan adda addaa yeroo yerootti kan isin biraan ga'u yommuu ta'u, viidiyoowwan barnoota hedduu nama keessaa qaban kanneen akka Facebook, WhatsApp, Imo waan adda addaa wantoota barnoota isin gammachiisa jedhu asirratti yeroo yeroodhaan kan isin biraan gahudha. Isin immoo subscribe qofa godhuudhaan irraa fayyadamaa jechuudha. Egaa barnoota irraa kan isin qabadhee dhiyaadhe immoo akkamitti bilbila keenya gama koompitaraatti jijjiirree akka bifa koompiteraatiin akkamitti fayyadamuu dandeenya akka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Jalqabarraa Google Play Store keessanii galtu. Google Play Store keessa galtanii kaatanii computer launcher ka jedhu kana haala argaa jirtan kana viidiyoo kana description jala kan isinii kaa linkii isa gattuudhaan gabbuufachuu dandeessu. Egaa haala kanaan egaa appicha gabbuufattanii kaatanii open ni gootu. Appichi yeroo jalqabaa haala kanaan isinii kan banamu anama fakkeenyaaf waan fayyadamee jiruuf jalqabarraa naa baasa jechuudha. Iddoo biraarraa naa baasa. Yeroo jalqaba seentan jettan haala kanaan kan isinii banamu appichi kuni bilbilli keessan haaluma argaa jirtan kanaan kunoo bifa koompitaraatti jijjiiramee jira jechuudha. Fakkeenyaaf haala argaa jirtan kanaan koompiterri asirratti wifi akkuma argaa jirtan kanaan kunoo anamma daataa fayyadamaa jira. Wifiin kiyya cufaa jira. Chaarjii akkasuma immoo volume sagalee haala argaa jirtan kanaan asirratti isinii baasa jechuudha. Baay'ee waan namatti toludha. Akkasuma immoo jala kanarratti bifa asirra iddoo kana tuquudhaan bifuma koompiteraatiin wantoota asirra jiran hunda isaaniitu ilaaluu dandeessu. Kun haala argaa jirtan kanaan waan baay'ee namatti toludha. Ani baay'ee natti tolee jira. Akkasini tolus abdii guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarra galuun immoo bakka as jalaa kan argaa jirtu hidheedha. Isa kanarra galuudhaan background ka jedhu kun asirratti wifi jira, bluetooth, ifa wantoota adda addaa wantoonni hundinuu asirra jira jechuudha. Seetingiiwwan karaa koompiterarra jiran asirrallee ni jiru jechuudha. Background ka jedhu kan nuti hiitu fakkeenyaaf wantoota background desktop keessanii akka haala argaa jirtan kanaan kan barbaadan filattanii irra kaa'achuu dandeessu. Inni biraa immoo wantoota hedduu kan keessaa qabu appiin kuni bifa haala argaa jirtan kanaan kun immoo browserii karaa Google jechuudha. Google keessa galtanii wantoota barbaadan asirra search gootanii fayyadamuu dandeessu. Inni kun immoo kun message akkasuma immoo kun bilbilaadha. Akkasuma immoo asirratti anama WhatsApp fi YouTube fayyadamee jira waan ta'eef akkuma koompitaraatti jala kanarratti kan isinii walitti qabudha. Baay'ee waan namatti toluudhaaf aappiiwwan jiran hundi isaa asirra kan isinii bahudha. Aappiiwwan barbaadan asirraa fayyadamuu dandeettu. Fakkeenyaaf kan akka Facebook as keessa galtanii akkuma bilbila kanaan dura fayyadamtanitti gama koompitaraatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka isinitti tolu abdii guddaa qaba. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Egaa barnoonni irraaf qabadhee dhiyaadhe isa kana ture. Akkatti gammaddan ammoo abdii guddaa qaba. Channel kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, hiriyoota keessan biraanis gahuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.